should take it slow. Ayyeen shama akkam jirtu hordoftoonni fi kabeentoon chaalikoo kuna guyyaarra kana waan baay'ee tokko isin ajaa'ibu sirriittis kan isin fayyadu waan dinqisiisaa tokkodha kan isiniif qabadheeti dhufe isa dhugaan isinitti himaa barnootaan guyyaarraa kan isiniif qabadhee dhufe kanatti namni hin gammanne jira jedheetii yaadu sababni isaa immoo amma fakkeenyaa fi akkuma agartan iddoo kana keessaati appilikeeshinoota 200 ol jechuudha sooshaal miidiyaalee kamiin yoo ta'u akkasumas immoo appilikeeshinii ittiin wantoota garaagaraa edit goonu wantoota bilbila keenyaaf nu barbaachisan iddoo tokkotti kan of keessatti qabate garuu meegaabaaytii 5 qofaadhaan kan ittiin argachuutii dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Meestii yaada meegaabaaytii 5 qofaa bilbila keessan irratti gadi buustu iddoo suuraa lamaa jechuudha. Garuu appilikeeshinii 200 ol fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf baay'ee tokko kun kan nama dinquudha jechuudha. Egaan appilikeeshinoota 200 ol kan ta'an kana keessaas immoo wanti isin barbaadanii dhabdan tokko hin jiru. Wanta bilbila keessanii fi isin gargaaruutii danda'an waa hundayyuu ni argattu jechuudha. Wantoota barbaachisoo ta'anii kanaaf salphaamatti gadi buustanii itti fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Kanan dhabee sanan dhabeen hin jiru jechuudha. Appilikeeshinoonni akka garaa keessaniitti wantoonni barbaadan waan jiranii fi baay'ina isaaniirra kan ka'e immoo barbaachisuun isaanii yoo xiqqoo ishee isinitti cimee sarchi gootanii illee argachuu ni dandeessu. Baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha jechuudha. Telegiraamiin dhabee, feesbuukiin dhabee, iimoon dhabee, yuutuubiin dhabee, waatsaappiin dhabee jechuun gonkumaa afeeraa jechuudha hordoftootiyyaa. Baay'ee tokko na dinqeenidha kan inni isiniif qabadheetti dhufe appilikeeshinii guyyaa irraa kana baay'ee tokko itti ajaa'ibamtu. Hundumti keessanii buufadhaatti fayyadama. Sababni isaa immoo bilbila keessan irraa iddoo guddaa hin qabatu. Meegaabaaytii 5 qofaati iddoo suuraa lamaa jechuudha. Kanaaf yoo buuftanii garuu baay'ee tokko immoo irraa fayyadamtu jechuudha. Egaan itti fayyadamni isaa kanarratti immoo baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kunuun akkuma agartan intarfeesiin isaa yookiin keessoon isaa kana fakkaata. As keessaati wantoota akka faayil manaajarii, katarii amma fakkeenyaa fi sagalee audio yoo kutuu barbaadan gargar kutuu walitti daddabaluu yoo barbaadan fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas immoo sagalee namaa rikardi gochuu yoo barbaadan kunootti sagalee keessan qulqullina addaadhaan rikardi gochuu ni dandeessu. Waa hedduu jechuudha amma sadarkaa kaalkuleetariitti argachuu ni dandeessu jechuudha as keessaati. Kanaaf maappii keessan dabalatee, intarneetii dabalatee, feesbuukii wantoota barbaadan bilbila keessan irratti kan hin argamne as keessaatti argachuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan keessoo isaa tokko isinitti agarsiisuu fi baay'eedha jechuudha appilikeeshiniin as keessa jiranii garuu wanta isin barbaachisu isinumtiyyuu beektu gatii ta'ee fi salphaatti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaan itti fayyadamni isaa immoo akkuma sila isinitti himee baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba appilikeeshinii kana buufachuutii qabdu jechuudha. Aappii kanas lafti isin argattanii diskiripshin booksii jaladha jechuudha. Kanaaf salphaamatti viidiyoo koo yeroo bantanitti akkanatti yeroo viidiyoo ilaaltan jechuudha. Yeroo hundaayyuu description jechuun iddoo kanarra waan ta'eef lafti isin tokko qabdan iddoo kanarraa saniin booda akka kanatti gadi isiniif baasa jechuudha. As keessaatii maqaa isaa fi appilikeeshiniin liinkii isaa faana isiniif ta'a jechuudha. Isin as keessaatii liinkii tokko yoo tuqxanii barreeffama sanaa ilaaluudhaan jechuudha. Kunootti gara weebsaayitii isin geessa jechuudha. Achi booda kun akkuma agartan egaa akkanatti yeroo inni isiniif baaseeti jiru xiqqoo ishee gadi siquudhaan iddoo kanarra daawunlood batan kan jedhu kana ni tuqxu. Saniin booda yeroo isin kana tuqxanii gara peejii taanu bifa kanaatiin isin dabarsaa. Iddoo kanarraati xiqqoo ishee gassikuudhaan daawunlood batanii kana yeroo isin tuqxan yeroo dhumaatii fi bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a jechuudha. Kun akkuma agartan daayirektii kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha appilikeeshinii isiniif kaa'u buufachuuni. Egaan keessoon isaa jalqabaaf ennaa bantanii ayyama kennuu fi qofaadha halluu jettanii bukkee dabartu. Iddoo kana keessaatii egaa wantoota isin barbaachisan itti fayyadamuu ni dandeessu. As keessaa yoo dhabdan immoo gubbaa kanarra ni dhuftu jechuudha. Kun akkuma agartanii bakka kana al tokkootiif ni tuqtu. Saniin booda innaa isin kana tuqtanii all social media kan jedhutu jira jechuudha. All social media kan jedhu kana keessa yoo seentan amma fakkeenyaa fi akka kanatti isiniif baasa jechuudha. As keessaatii feesbuukii, iimoo, telegiraamii, booksii, Gmailii akkasumas immoo Wikipedia oduu garaagaraa namoonni dubbisuu barbaadan zeenaa garaagaraa namoonni hordofuu barbaadan wantoota haaraa suuraalee garaagaraa sagalee garaagaraa daawunloodii godhachuu kan barbaadan as keessaati jechuudha kan isin argattanii. Inni kan biraan immoo ammas bakkuma kana yoo tuqxanii all shopping kan jedhu ni jira jechuudha. All shopping kan jedhu kana keessa yoo seentanii wantoota garaagaraa bakka irraatii bitamuu bilbilli meeqaan akka gurguramaatti jiru information guutuu as keessaatti argachuu ni dandeessu. Inni kan biraan all world news kan jedhu jechuudha. All world news kan jedhu kana keessa immoo yoo seentanii CNN, BBC, ABC, CBC fi kan kana fakkaatan Fox News kan jedhu ni jira. Live scoring ni jira. Warroonni tapha garaagaraa jaallatan naasaan ni jira. Egaan wantoota barbaadan akka garaa keessanitti itti fayyadamuuti
qofaadha jechuudha kan isinirraa eegamu. Egaan kan hin hojjenne tokko iyyuu hin jiru jechuudha as keessaa. Amma fakkeenyaaf Facebook yoon barbaade Facebook nan bana jechuudha. Saniin booda kun akkuma agartan Facebook login godhee fayyadamuu qofaadha jechuudha. Twitter yoon barbaade WhatsApp yoon barbaade akkasuma jechuudha. Hunduma isaayyuu akka barbaadetti itti fayyadamuutii qofaadha jechuudha kan irraa eegamu. Kanaaf salphaadha jechuudha akkamitti itti fayyadama kan jedhuu fi egaan guyyaa kanadha jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufee akka inni isinitti tolee abdii nan qaba. Egaan yeroo itti aanu keessa wanta akka isiniif qabadhee dhufu barbaadan kamiyyuu koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yeroo itti aanu deebinee galagarutti nagaan naaf tura. Isinan jaalladha isin kabajas. Bye bye.